sagalee qabu haasa'u kelleemu ايوه الحين تكلم oromoo afaan oromoo malee immoo hin beeku rabbifamaa fi arabii malee dhufuun kan koreef ji'a ja'a wayitii jirri keenya torba dhaaru garuu tiqimtii wayitee tiqimtii guyyaadii 12 dhufee ergan dhufee booda bakka utuu mana siifachi goree mana lama hedduu deemee hojjedhan jettu mana lama hedduu mana haadhaadha bultii ji'a tokko fayyaa awwalu mana fudhatanii galanuu jirrimti madaamiin ammaa kuni mana haadha si ji'a tokko fayyaana keesse mana ofii gaa oliitte anaan immoo nama shan jedhan kan dhufee galee baanaan nama shanaffaadha achumaan bakka tuman yaa rabbii osii nama shanaffaadha itti birrii yeroon namni naa kennee yeroon uffata bitachuu jedhee jaawwii jirtii mata fooqii gararree koo si nama shanaffaadha mucaa namni mana sana hin taa'u mucaan bicuu ati ilaaltu sun immoo akka rukuttaa akka nama guddaatti nama rukutaa bitatiin uffata naan jettiif hin jettu utuman sodaadhu mucaan immoo mucaa guyyaa meeqa billaa seentidhaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردفتوتا كي جرى جرتو بقى جراتني بكم جرتني تينا يني رامن ربي سنبرا حاجراتو الشمار كفو نورون أمنتي براس هردفتني وندم تكي سنو بقى جراتني رنتنا فيديو تكن قبل فين جرا أكما فيديو رت أجرتني وبوليتين تنتني rakkoo hamaatu irra gahaa ture akkasuma ammas rakkoo hamaa keessa jirti gasiin itti argamtu mana yaalaa keessatti obboleewwan kiyya akkuma nama kamiyyuu dalagachuudhaaf jireenya ofii jijjiiruudhaaf maatii ofii dhiistee biyyarraa baatee uga biyyarraa baatee reebbaatii jaa keessa jirti jechuudha. Reebjaa jaa keessa jirti akkuma biyyarraa baatee dhufteen akkuma biiroo seenteen madamiin isiidha biiroorraa fudhattee gaafa biiroorraa fudhattee jettuu mucayyoo takkachuu jira Itoophiyaadha irraaf jala dalaganii jechuudha. Innaa gaafa mucayyoodhaan wal arganii mucayyoon itti himtuu mana kana sirraatan nyahan hin taa'u yeroo baay'ee dararaa hamaa irraan gahanii haga lubbuu isaanii baasuudhaa dirasii irraan gahanii jettee natti himte jetti. Innaa akkasumatti isinis osoo dalagaa jirtu osuma dalagaa jirtu mucaan tokko jira jetti mucaan madamii isiidha yeroo hundayyuu albee qabatee albeedhaan naannessaa albee qabatee bakka an dalagu hunda faana deema akkasuma yoo inni shintibeetii dhiquuf seenullee albee qabatee nafaana seenaa ani immoo kan dalagu mana lama mana haadhaa fi mana madamii isii daladdii dhakaa kana deemaa jechuudha. Akkasuma gaafa obsitee irra dhahee jedhu madamii isiitti himattee madamiidhaan rakkoo akkanaan irraan gahaa jira waan akkanaatu jira jettee gaafa isiinitti himattu madamiin isiin cal'iste jechuudha. Deddeebitee itti himataa turte inuma cal'iste gaafa kaanii hunda isiitii ol ta'ee jennaan madamiinis furmaata takka laatuu fi dhabdee jennaani isin abbaa manaa isiitti himatte jechuudha. Kafiila isii jaarsa madamii isiitti himatte madamiin immoo attamitti jaarsa kiyyatti himatta jechuudhaan dararaa hamaa irraan gahaa turte. Gaafa kana isinis dalagaa dhaabdee gaafa biirootti na deebisaa an dalaguu hin barbaadu jettu madamiin isii asii fuutee haadha isii bira geessitee obboleewwan isii wajjin haadha isii wajjin kadhatanii akka isiin teettuuf eegamsiisanii eega isaan kadhatanii booda isinis tole tariin irraa dhoogginnu yookaan immoo furmaanni wayinaa laataminaa kan jedhudha ka ishee jettee teette jechuudha. Gaafa kana garuu isin haa kadhattee teessistuu malee aarii itti qabdii maaliif akkamitti isatti himatti akkamitti jaarsa kiyyatti himatti kan jedhu aarii guddoo itti qabdii jechuudha. Gaafa kana akkasumatti taa'aa osoo dhuftuu mucaan irraa hin dhaabbanne yeroo maatiin manaa bahuu yeroo hurri manaa bahuu mucaan yeroo hunda akkasitti naannessaa oduma akkasitti naannessaa jiru gaafa kaan hunda isiitii ol ta'ee furmaanni naa dhufaa jirullee hin jiru kan jettu fooqa sadarkaa lamarraa uf darbattee ammaan tana mana yaalaa keessatti argamtii dugda isiittuu duddatu nacete jettee miidhaa guddaa irra gahee jira nama fooqarraa miti darajarraa yoo gufatanii kufanii haga miidhaman hundi kennaa dhibeenna obboleewwan tiyya isiin tuni gabiyyarraa dhuftee lakkoofsallee achumatti gattee baatee manuma sanitti
Dhuga biyyarraa dhufte reebbaatee jahaa bilbila harkaa hin qabdu. Nama bilbila fayyadamee beekullee fakkaattu. Yeroo ammaa kana madaba araba jechuudha. Araba mana yaalaa keessa jirutu sagalee waraabsisaa jira. Akkasii sagalee qabattuu taasisaa jira. Isiin garuu waan irra haasaa jirtu kanallee quba hin qabdu. Qaallattiin garuu rabbi isirraa jaalatu. Akkuma nama keenya namni badaan akkuma jiru namni gaariinis jira. Namni hundi badaallee miti namni hundi gaariillee miti. Sagalee qabsiisteeti miidiyaa irratti gadlakkistee jechuudha. Innaa obboleewwan tiyyaa har'aan tana lakkoofsa warraa of harkaan qabdu maatii quba hin qabdu maatiin isii bakka kana isiin jirtii quba hin qabanii ala jirtii deemtee achi geettee dalagataa jirtii malee waan isiin irra jirtu isiif rabbiin qofatu beekaa jechuudha. Gaafa biyya namaa keessatti rakkatanii gaafa biyya namaa keessatti miidhamanii dhibamanii miti nama afaan hin beekne miti namni afaan beeku yoo hurriin namatti bu'a. Isiin tun immoo afaan illee hin beektu afaan hin dandeettu lakkoofsa warraa harkaa hin qabdu silkii takka harkaa hin qabdu namni yoo lakkoofsa illee dhabiyyoo silkii harkaa qabaate kallattii miidiyaa kanaatiin furmaata hedduu argachuu danda'a maatii argachuu danda'a bakka sanii baa'uu dandeetti yaala gahaa argachuu dandeetti gaafa immoo silkii harkaa hin qabne hundi kennaa ni beekna akka nama dukkana keessa jiruuti jiruu biyya namaa kana keessatti. Hundumti keessanuu haga dandeettanii sagalee ta'aa fi viidiyoo sheer gochuudhaan irratti viidiyoo dalaguudhaan sababaa keessaniin maatiin isii firoottan isii itti argamuu danda'aniin isiniin jedha obboleewwan tiyyaa maatiin har'a nuu bilbiltii boru bilbiltii eegan malee rakkoo akkanaa keessa jirti namni isii quba qaba takka hin jiru rabbii isii tokkicha yoo taate malee dhugaan isiniin jedha baay'ee takka ulfaata haalli ijoolleen keenya keessa jirtu baay'ee takka jechuudha baay'ee takka rabbi nu haa laaffisu kan inshaallah rabbiin kana keessaa nu haa baasu obboleewwan tiyya gaafa wanni akkasii isinirra gahee albeedhaan nama naannessanii yookaan immoo albeedhaan fakkeenyaaf maatiin mucaa kanaa mucaa fayyaan qabutti herreeganii itti dhiisan garuu tasa rakkoo namarraan gahuu danda'a osoo isiin hin yaadatin bakka arrafutti dhufaa carqiin irraa mulqa jetti uffatan irraa mulqa bakka arrafutti onna seenaa albee qabatee jetti gaafa kun jiru obboleewwan tiyya mana sin keessa eebduun buluun albee tokko arguu yookaan namni albeen nama naannessuu miti gaafa eebduu keessa waa arganii jiran hedduu takka wanneen nama dhaatti wallaahi isiin rabbiin jajjabina kennee fi baatii jaachi dalaguun isii hedduun ajaa'ibee akkasii obboleewwan tiyyaa hundumti keessanuu sagalee ta'aa fi rabbiin bakka jirtu sanii isii haa baasu yeroo ammaa kana bakki isin itti argamtu mana madamii keessa osoo hin taane hospitaala keessa gaafa isii fooqarraa kuftee jettu jarrummaan achumatti argee fuudhanii mana yaalaa geessanii mana yaalaa keessatti gatanii biraa deemanii jechuudha. Akkasi mana yaalaa san keessa jirti namni gaafa nama biraa hin qabaanne gaafa namni hordofu hin jirre yaala sanuu gahaa argachuu dhabuu dandeetti akiid yaala gahaa hin argattu maaliif namni isii hordofu isinis afaan beettee waan tokko himachuu hin dandeettu obboleewwan tiyya jiruun biyya namaatuun baay'ee takka ulfaatti baay'ee takka namatti ulfaatti rabbiin keessaa nu haa baasu rabbi furmaata isiidha ofiidhaa isiidhaaf haa godhu.